obboleessa maashaallah. Fayyu maami? Alhamdulillah namni faaruu rabbii jabeessu maal ta'a jetteeti. Uummata akkaan ta'u wallaahi. Mucaa gannuun dhiiftanii ree yaadne hiriyyaa kenna biyya alaa kana wajjin turre. Mucaan amma aanan dhugaa jira asii achi yoo deebi'e isin aanan ittiin kennitani. Gadhiisaan jirtan jechuun. Xiqqoo bootaan qatte wayiitu jira. Tumaalessa meeqa itti qaltan? Intas mammanatti fakkaate. Ibsa garaagara nazariin guutuun sitti yaatee si mataa jirtii bira sitti qalaa jiranii quufte. Haga ammaa tumaalessa meeqa sitti qalan kassartite bar warra bannaat nuuroo waddade kana. Wallahi wanni qaali. Sarjiti alaale. Saaraan ittaabuutu. Aadaadonni ta'e zummante tasitti qalin hin jirti. Hin jirtu. Maatu waan ofirratti eegaa jirtu jira. Tumaalessa qabatee dhufa marti isaatu. Eshi. Kan qalameera kan qalamintu jira baay'inaan. Taadaadaa takkaa yoo qalatte aga salphiftuu taan gurra ittiin qabame obboleesso jireenya Itoophiyaa akkasi shawwadanii jala taranii siin galle malee. Yoo harka soddaa keetii tokko malatidha. Yoo obboleettiin faadarii keetii fiddee qaltan ta obboleettiin maadarii fiddu gurra dhayi. Akkas sadii amma ijoollee elee mana hidhanii dhaabatan gabbaachaa gurgurtu. Re'eeta hidhanii mana jirtu sanniin ijoolleen gabbaastee gurgurtu akkas jedhee fara dhoyiteefi. Eertuutatti obboleessa kee itti ergi gurra haadha jeedalli namni jiru naannoo keessan kawalota nyaata tokko. Hin jiru katamaadha guyyi. Boriin jira boriin inshaallah. Jeedala itti ta'uu beetummaa. Warra akkasii shawwadanii bar. Isinii godhaa doktaru meetti ergi. Aboo biyyi bar Itoophiyaan. Gurguratee jaarsummaa si ergu. Isinii nuu kadhatta yaanu gadi yaasee gurgurata. Waa wuccaa garii galanii miti abibi namni finfinnee kanaayyuu gadi gale kiiloo qaba jette ijoolleen hamaa namni dubbatu hin jiru hin baddeettanii. Wallahi kiiloo ajaa'ibaa namni ati wayita biyya galtu waan duraan gootu faatu sinaaf faqaame waan gaddi guutee faa kararra teettee faa waan deddeebi'a. Namni yoo bakka akkasii seera ibsaan asilleen dhufaa ila asilleen taa'aafaa siin jedha joomina. Wallahi. Wallahi billahi mudatee beeka akkasii bakka hedduutti. Akka feera keessatti bakka wanti hidhatee kararra fa'aa teettee magaalaa keessa dinnichaa barbara mixmixaa nyaatuuf rakkoo jiran waan ta'eef biyyatti. Ati dinnicha jennaan dinnicha nyaadha. Wallahi dinnicha nyaachuu deemee katamaa bakka duraan nyaadhu jechuudha. Kaza ergasii mee dinnicha fidaa biraan jedhan ibsaa ila dinnicha nyaataa maali jedhanii shoofna dawwalanii na himan namatti walitti dawwalanii. Wanni ijoollummaatti baratan waan nama naaf faqoomsee bara namni. Uummanni akkas shoofna waan duraan kun waan sinaaf hin se'u natti fakkaate. Rakkoo. Amma galuu deebi'u kaatee garuu. Inshaallah mee yeroo muraasa ta'e. Anuusi argitri. Eessan na argite badabboo. Bajaajii keessatti si argee jira tokko. Astaghfirullah. Bajaajii bar namni asitti bajaajii qabu bar shoomna hojii baay'ee irra jira. Bajaajii qabaannaan atabbaa qabeenyaati. Birrii meeqa galtee maa bajaajii? Kamisii feeti gisee bara.
Bajaajii baay'inaan qabetii feeti. Meeqan bitamti? 400. 4,400 moo? Laa ilaaha illa. Maarra qimamii mana madaamuun bajaajii bituu hin dandeettu jechuu haala kana. Cirratti argee. 30 turre. Gaafaan biyya jiru 30 bar. Wallahi gaafan jiru meeqa sii 30 miti 70 dabaratan. Soddonni motora. Laa ilaaha. Amma 400. 4,400. Sama 400 bajaajii bitatee gaafa waggaa fiigii 30 ittiin nyaata. Maal jedhe? 400 bitatee yaa. Waggaatti ciikii 30 ittiin nyaataa. Okay. Dalagaan bajaajii chiikootu mu deddeebisuudha? Dambanyaa sadiidha. Garuu 400 kana dalagdee deebisii bajaajii? Wallahi deebisti. Hin Deebistu wallahi. deebistu. Yoo birrii luqqiftee fixurraa wacima keessaa gorattaa fi yoo qote malee hin deebistu. Barxaa fi facaasanii guuruu jechuu bajaajii 400 bituun. Wallahi 400 kennitee battantee biri takka takkaan wali guurta jechuudha. Bakkanoo laqamaa jechuudha. Bakkinoo laqamaa. Bajaajiin guddaan tokko hoo? Sun 700. Maqaan isaa maaliin isin? Simaan? Horsii. Kuma inni makiinaa ta'e. Yeekota yaabbata yaada. Yeekota yaabbata. Horsi sheekota yaabbata? Mindooriin oofam. Isuma. Kawar miskiin akkanaati kunoo malee yaabbata hoo bajaajii tartan qosatii shamarran yaabbatte ta'ee sheekonni yaabbatte qotee bulaan malee yaabbatte. Faras gaarii. Yeekota walta gaafa. Gaariin hin jira karaa. Ispaaltirraan karaa neeksii biraarra gaariitu jiru. Gaariin fardaa. Roobe hin dhaqne reeti sheekaa roobe akkamii arguu dhabde? Argeera karaa irratti walii wanna hin jenne malee wal agartu. Suuraa wajjin kaane wal tuffattanii? Ay tuffii osoo hin taane yaa moriinga ta'anillee karaa deemaa jira. Karaman nagaa funaa min Hin beeyne? beekee rabbo. Hayyee. Waluu bira tarree yeroo biraa wal agarra jenneetuma malee faazarii waliin jira beektaa yeroo sun. Faazaliin akkuma faazalii fiyyaa waxxaati. Sittuma ganama kateen saraan? Kasara? Namni tokko kan ciisu hin jiru marti isaa ka'ee salaataa hin dhiisu. Sobiin salaata masgiidas salaatta sana. Beellamattanii sagantaa wal isin arguu dadhabeere? Wal isin dadhabe? Abboo anaa kana biizii ta'e baay'ee qabna faamilii kana fixuu dadhabee sanumaaf ijoollee baay'ee waliin arginu. Naasaraa miyoo wal argita? Abshiisii salaama akkoon hin jiru.
Biyya meeqa seefam? Guyyoota muraasa mee inshaallah. Inshallah ayyee rabbi nagaan biyya kee lammaffaa si adeemsu sanii wal agara. Inshaallah. Biyyaa jiru bo'atta. Inshaallah. Ayyee. Akkasii sodda jabaadhu bakka sirra filaasaan deeme. Ashi bakka nagaatti. Sa'a takka meeqarafnee amma faazariin subiif nu kaasa. Hundaa saaf gaadhu asirraan tartaa miire. Inshaallah.